السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني ورونا من تابرا وقتفتني ميشان كون باي بريدة دا بازاري بيكينا جرو جولي مقالة شاشة ماني نانا يسي ترقم تهون لكي سنو فيديو غانا هانغا تموراي ولالتاني وامر بادن خاسكي سارغتن زديادا فيديو غانا أما تمورا داوات دا waan baay'ee isin barbaachisuu fi akkaan isin qarqaaru argatanii qibaatii wanta mataan filatanii yani filaa mataan shawara jedhanii biyya arabaatti deestii waa baay'ee wanti biyya arabaatti ijaan arginu hundi isaa as keessa jira. guutuu isaa viidiyoo kana amma dhumaa daawwata waan isin barbaachisu laaltanii xaalabachuu dandeettan isiniin jedha. horaa bulaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أبلينا من تابرا أردفتني اللي بكمرتني النغان كبجاب أبو سنبرها قبو سنين جيتشا. كيف حالك أكواني أكواتي؟ شكرا لك كلكم جميعون. أكم جرتن نغا جرتني أكم بغاسا أكنا كيتا إسنين جدا أبليين كيا وروني من كان خاراتاتن شير سبسكرايب وچودان نججبيسا إسنين جدا harmee faamilii kana jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. namoonni qaraa jinnu jajjabeessitanii laayik gochuu, sheer gochuu fi akkanuma viidiyoo keenya nu taphachiisuudhaan bakka kana nu geessitanii hedduu isin galateeffadha. onnee irraa hedduu takkanaa galatoomaa isiniin jedha. namni naman galateeffannee rabbiin illee galatoofatu jedhanii obboloota kiyya hedduu tokko naaf galatoomaa hedduu isin jaaladha. I love you isiniin jedha. share like komentii bareedduudhaan nu kaa'uun yaada keessan nu qooda isiniin jenna. obboleeyyan kiyya hedduu isin galatoofadha. hedduu onneetii irraa isin galatoofadha. naaf jiraadha isiniin jedha. kan biraa ammoo adda maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. adda waan bareedaa, yaada bareedaa fi ilaalcha bareedaa takkan qabadhee isinii dhufee jira. sagalee kiyya kana hanga dhumaa yoo dhageeffattanii viidiyoo kanas hanga dhumaa yoo laaltanii waan irraa fayyadamtan jedhee amana. amma dhuma viidiyoo kana laaltanii akka yaada koomentii jalatti naa keessan isin gaafadha. maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. namoota meeshaa kaargoo gootanii akkasuma namoota biyya namaa keessatti yeroo galuuf kaatan meeshaa bittanii hin bitinaa isiniin jechuu barbaada. sababni isaa wanti biyya namaa guute biyya keenyallee guute jechuu barbaada. keessattuu baazarii yeroo ammaa jiru kanatti fayyadama. keessattuu magaalaa Shaashamannee fi naannaa isaanii jirtanii meeshaa babbareedaa, meeshaa orijinaala ta'etu argama. bitadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. inni kan biraa ammoo meeshaa asii bitanii galchuun kisaaraadha malee faayidaa takka hin qabu. wanni qannasus hin jiru, wanni dabalus hin jiru. maaliif indoom sirraa qannasa? maaliif jennaani meeshaa asii bittee biyya galchuun dadhabbii guddaadha. akkasuma maallaqni illee qisaasa guddaa si gaafata. maaliif wanti biyya namaa keessa jiru biyya keenyallee guuteera. aswatti waan bituu barbaaddu san akkaawuntii irra kaayattee yookiin biyyattiin namaa faamilii kan kee bichisiifachuu dandeetta jechaadha. sanumaafuu meeshaa babbareedaa, meeshaa ajaa'ibaa, meeshaa orijinaala bichatu jira waan ta'eef namoonni biyya namaa keessaa bittanii meeshaa biyya galchitanii gaarii miti. isin dadhabsiisu malee faayidaan takka hin jiru jechaadha. faayidaan maallaqa kan kee akkaawuntii irra kaayattee achitti meeshaa san bitachuutu irrasiif faayidaa qaba jechaadha. asii maallaqa baastee bittaa, kaargoo kaa'uun maallaqa, feesisuun maallaqa, isa hidhuun maallaqa, boola gadi yoo bu'e isa qaraxuun maallaqa. illaa haga mana gahutti dadhabbii guddaadha. wallaahi laazimtuun nasiyaatiyya jechaadha. baay'ee nama dadhabsiisa meeshaa asii biyya galchuun. wanta hajamte wanti guutuun biyya namaa kana keessa ijji kee argitu biyya keenya jira jechaadha. guuteera jechaadha. kanaafuu namoonni biyya arabaatii meeshaa bittan hin bitina. biyya keessan keessatti nama amantanii yoo fakkeenyaaf gaafa galee maallaqni baasuun na rakkisaa, bitachuun na rakkisaa, yoo biyyatti galanii rakkoo adda rabbiin rakkoo namarraa haa qabu. walumaa galatti yoo meeshaa barbaaddan nama amantan yookaan faamilii keessan ka amantan waan barbaadda asii viidiyoo waraabdanii meeshaa barbaaddan yoo ergitanii faamiliin keessan dhaqee isin bituu danda'a jechaadha. wanti isin dadhabsiisan jiru, wanti isin ta'absiisa hin jiru jechaadha. mee gamanumaanuu meeshaa kana asumaan daawwadha. ala kan inni fakkaatu maashaallah tabaarakallaa.
waan takka waan irraa hafe takka hin qabu jechaadha. Hedduu bareedaadha. Hedduu das nama jedha. Akkasuma onlaayinii irratti arguu dandeettanii obboleeyyan keenya warroonni yuutuubaroota hojjetanii obboleeyyan keenyaaf bitanii akka sheer godha argattanii gowwummaa yoo taate malee asii meeshaa kaargoo godhuun gowwummaadha. Akkasuma birrillee isin jalaa qisaasessa jechaadha. Meeshaa orjinaala ta'etu jira. Viidiyoo kana hamma dhumaa yoo ilaaltanii wannuma hunda waan hajamta hunda argattan jechaadha. Viidiyoo kana amma dhumaa yoo ilaaltan waan barbaadantu viidiyoo kana keessatti argama. Yoo isin gammachiise obboleeyyan keessan sheer godha. Aasaa isinitti dheeresse amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtiin keessan viidiyoo kana wajjin haa ta'u isiniin jedha. Dogongora jiruun afu wallallaa. Kinoo meeshaan kana fakkaata maashaallah tabarakalrahman waan irraa itti hafe takka hin qabu jechaadha. Waan barbaadan asii argachuu dandeettanii maashiniin kun kan dinnichaatti xabbasanii mabiraatiidhaan jechaadha. Mishtuu harri guutee sohaanni garagaraa waan biyya arabatti arginu guutuu isaa biyya keenyatti illee argama. Alhamdulillah rabbil alamin birrin jiraanna wanti dhabame takka hin jiru jechaadha. Maashaallah tabarakalrahman. Forniin kun fornii daabbooti. Akkuma beektanii mana arabaa keessaa hin dhabamu. Hedduu bareedaadha. Hedduu namatti tola. Bitachuu yoo barbaadan carraa kana fayyadamtanii baazaariidhaaf meeshaan kun kan dhiyaate bitachuu dandeettanii diskaawonii qabana fakkaate wanti waggaa waggaatti bahu kun fakkaate diskaawonii qaba. Warroonni bitachuu barbaadan faamilii keessan bilbiltanii bitachuu dandeettu. Amma naannoon isin waraabame kun magaalaa Shaashamannee itti ganda fi aanota keessa ganda osoo hin taane aanota irratti baha baazariin kun. Akkasuma warroonni magaalaa naannootti dhiyaatanii maatii keessanii fi sapiraayis godhuu yoo barbaadan bittanii sapiraayisii godhuu dandeessu. Maaliif haadha abbaa keessanii obboleeyyan keessan akkasuma firoottan keessan gaafa gammachiistanii rabbiin isin gammachiisa. Akkasuma qimammochee mana madaamii meeshaa barbaadan argachuu dandeettanii meeshaa dhugaa dubbachuudhaaf biyya namaatii bitanii kaargoo godhuun kasaaraa guddaadha. Biyyatti maallaqa san cheenji godhanii biyyatti bitachuu wayyaadha jechaadha. Maashaallah tabarakalrahman meeshaa babbareeda meeshaan akka namatti tolu bichatu argama. Hedduu namatti tola. Meeshaan akka distii maarree waa hedduu maalla akka isinitti fixa kaakotaan qateen kun baay'eedha. Kanaafuu heeloo jettanii biyya keessanii bitachuu dandeessu. Biyya arabaatii meeshaa kootota guurtanii akka isin qisaasessine biyya bitachuu isin wayya isiniin jedha. Walumaa galatti viidiyoo kana agadhumaa yoo daawwattanii waan babbareedaa as keessaa argattan jedhee yaada. Waan hajamtanii sanumaafuu turteen keessan viidiyoo kana wajjin haa ta'u isiniin jedha. Buloota koo laalikaa saanaan dirribiin illee nan jira. Maashaallaadha wanti afee tokko hin jiru. Shifto maashaallah qallaayaan jira. Distiin dirribiin sun hin jirti. Wanti irraa itti hafe hin jiru meeshaan maashaallaadha. Diskaawonii qaba. Guyyaa dhumatuun beekoni baazariin kun gadhiifame torbaan caale na fakkaate. Diskaawonii qaba. Bitachuu mirga qabdan. Hedduu bareedaadha. Kollaaxaan jira. Kollaaxaan shunkurtii jira. Kana siiraa jira. Wanti dhabame tokko ishee waan barbaadde meeshaa keessa shamarran jechaadha. Kimamocha mana madaamii jirtanii bitadhaa isinii jedha. Yoo isin gammachiise viidiyoon kiyya kun like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Warroonni eessatti argamtanaan jettanii fi viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufaa gaafasa isinii hima. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Uummata gashtii uummata qaalii like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Shukran lakum.